Phexros tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 hamaa hamaadhaan abaarsan hin deebisinaa garagalchiisaayyuu eebbisaa isin eebba akka argattaniif waammamtanii. Hamaa hamaadhaan hin deebisin jedhame abaarsan hin deebisin jedhame nama si abaareen abaarinii jedhi yeroo sadii ol kaasaa warra maqaan balleessan kana eebbisaa Waaqayyo isaan eebbisuudha lafa jedhani tokko itti dabalaafi warra Facebook irra deemanii nu arrabsan kana eebbisaa mee bakka isaan jiranitti abaarsa maalin godhin nama si abaare maal god nama maqaa si balleesse maal god kana bakka kuni sagalee Waaqayyoo irratti akkanatti lafa kaa'a. Waa tokko namni waa si godheedhaaf gochuu hin dandeessu yoo sanallee ta'e atoo Kiristoos wajjin hin jirtu. Namoonni baay'een hordoftoota mataa isaanii si godhachuu barbaadu. Hin ta'u akkasana jireenyi keessa Kiristoos keessatti hoggaa bishaan Kiristoos duwwaa laaltanii deemtu waan ta'eef keessa ofii jijjiiru waan jedhu keessatti namni keessi isaa jijjiirame Phexros tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 hamaa hamaadhaan abaarsan hin deebisin garagalchiisaa immoo eebbisi isaan eebba akka argataniif akka eebbiftuuf waammamte eebbisu nuti Kiristoos bichaa beekna harka keessa ol kaasaa. Maqaan keenya nama fayyisuu hin danda'u. Maqaan keenya dhiigni keenya nama fayyisuu hin danda'u. Sagaleen keenya nama fayyisuu hin danda'u. Kiristoos inni nu wajjin jiru immoo nama fayyisa. Ameen. Kanaaf egaa Iyuudaa waa'ee Iyuudaa dubbachuun barbaada. Keessa ofii jijjiiru waan jedhu irratti Iyuudaan maqaa guutuusaa Iyuudaadhuma. Qomoon isaas immoo qomoo Iyuudaa keessaa abbaasaa Simoon jechuun namni maqaan isaa Simoon jedhamee moggaafamu qomoo jajjaboo qomoo beekamoo qomoo cimoo keessaa nama dhalateef Simoon baaf callifamee Simoon hin jedhamu. Egaa abbaan Iyuudaa Simoon isa kana macaafa qulqulluu keessaa Maatiyoosi boqonnaa 10 lakkoofsa 4 Luqaasi boqonnaa 6 lakkoofsa 15 yoo dubbistan hin argattu. Iyuudaan duuka buutuu Yesuus Kiristoos warra 12 keessaa nam tokkodha. Iyuudaan biyya Iyuudaarraa dhufee Galiilaa kan dhufe qaasiraa hojjechuudhaaf qurxummii qabuudhaaf achitti dhufe Yesuus immoo achitti argee ergamootatti make. Gaafa ergamootatti maku ergamoonni 12 hundi isaanii hojii mataa isaanii qabu. Iyuudaadhaaf Yesuus kan hojii kenne maallaqa qabuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 6 yoo dubbistan Iyuudaan korjoo Yesuus isa baachise baachaa akka ture ibsa. Yeroo gooftaa Yesuus yeroo dubartiin tokko shittoo tokko Yesuus irratti cabsite gaafii guddaa kan kaase Iyuudaan yeroo hundumaa xiyyaaqeedhaan deema. Kweeshin maarkii wanti qabu yeroo hundumaa waldaa keessatti nama keessatti biyya keessatti gaafii namoonni kaasan yeroo hundaa hafuura Iyuudaa qabu. Hafuura Izaabel keessa jira. Iyuudaan egaa maal inni gooftaa Yesuus Kiristoos korjoo kana baad maallaqa walitti qabamu baad jedhee bira kaa'e. Garuu Iyuudaan korjoodhuma isatti Yesuus kenne saniyyuu isa keessaayyuu maallaqa hataa tureera. Muuxannoo qaba. Namni muuxannoo beekumsaa qabu yeroo hundumaa muuxannoo beekumsaa qaba. Namni yeroo hundumaa muuxannoo dibataa qabu muuxannoo dibataa qaba. Namni yeroo hundumaa muuxannoo qorumsa dandamachuu qabu muuxannoo qorumsa dandamachuu qaba. Harka keessa ol kaasaa. Waaqayyo jedhu malee nu tomaa ta'uu hin dandeenye. Iyuudaan egaa hin waammame maqaa isaa ergamaadha duuka buutuudha Yesuus irraa barateera. Yeroo Yesuus barsiisaa ture tajaajilaa ture waggaa 30tti Yesuus tajaajila jalqabe waggaa 3 wadhakkaa tajaajila Yesuus kenne. Iyuudaan guutummaatti barsiisa Yesuus yeroo inni barsiisu yeroo inni cubbuu irraa nama qalbii diddiirachiisu yeroo inni seexana baasu duuka ture korjoo baatee deema. Eenyu dubbisa wangeela Yohaannis 12 lakkoofsa 6 galuuf namootaaf. Carraa barsiisa Yesuus argachaa ture Iyuudaan yeroo Alaazar Yesuus du'aa kaase Alaazar yeroo du'aa ka'e yeroo dhagaan irraa galabbatame Iyuudaan inni Yesuus dabarsee kenne bira jira. Dinqiin nama fayyisu kana bara dinqii arguun naafa diriiree arguun waan gaggaarii arguun nama fayyisu maaltu nama fayyisa keessa ofii jijjiiruudhaan fayyu malee waa arganiin fayyan. Keessa kee situ jijjiira. Keessa kee situ Waaqayyo wajjin deemsisa. Keessa kee situ Waaqayyotti kennata. Wanti biraa hin jiru. Carraa barsiisa Yesuus argateera. Mee dubbistu? Ilaali. Eenyutu? Iyuudaa. Seenaan Iyuudaa durayyuu hattuu akka ta'e. Seexannoo maal hojii isaa harka ol kaasaa. Seexannoo hojii isaa keessaa maal hojii isaa tokkoffaan. Hattuu seexanni hattuudha yeroo jettan akka salphaatti yaadina. Iyuudaan durayyuu hanna muuxannoo qabaa. Udoo Yesuus bira jiru maaliif dhiise Yesuus? Maaliif dhiise? Maaliif saaxiluu dide? Kaayyoo wayii fuuldura jira. Karaa Iyuudaatiin dhaloota kan ta'u.
akka dabarfamee kennamu Yesuus hin beeku. Warri dabarsanii isin kennan isinuma bira jiru. Warri maqaa isin balleessan isin bira jiru. Warri qoricha isinii laatan isin bira jiru. Warri isin ajjeesan isin bira jiru. Warri maqaa isin balleessan isin bira jiru. Haa ta'u malee isin maqaa hin balleessinaa. Nama isin abaar hin abaarinaa. Nama isin tuffat hin tuffatinaa. Bitira ba'uu barbaadinaa. Maal godhaa? Namoota isin abaaran isin immoo eebbisaa. Waggaa 3 jechuun sadarkaa biyya kanaatti nama dippiloomaa leenjii jechaan. Waggaa 3 sadarkaa dippiloomaatti nama ga'umsa Yesuus irraa fudhate keessa Yihuudaan saartifikeetti yaadamu malee waggaa 3 Yesuus wajjin ture. Mee akkas jedhaa maaloo yaa Waaqayyo mee laphuma koo jijjiireedhaa waan biraa miti. Barsiisa Yesuus fudhataa ture, dinqii Yesuus argaa ture, yeroo du'aa kaasu argaa ture. Luqaasii 22 lakkoofsa 3 irratti immoo egaa maal jalqabeechaadha? Seexanni gara Yihuudaa balbala baneef Yihuudaan, laphee isaa baneef Yihuudaan. Seexanni Luqaasii boqonnaa 22 lakkoofsa 3 irratti laphee Yihuudaa banee seenee keessa taa'ee hojii jalqabe. Karaa argate, daandii argate, karaa isaan dhufuu jalqabe. Warri seexanni karaa isaanii gara keessan dhufu jira. Maal gochuudhaaf? Duratti iddoo yeroodhaaf seexanni iddoo gisee argatu achi keessa taa'ee hojii hojjeta. Laphee namaa keessa taa'ee hojii hojjeta. Qalbii namaa keessa taa'ee hojii hojjeta. Kanaaf isin seexanaaf mannaaraa hin ta'inaa. Cubbuudhaaf mannaaraa hin ta'inaa. Dhugaa Kiristoos of keessatti qabadhaa. Namni keessi isaa jijjiirame seexanaaf iddoo hin qabu. Egaa erga seexanni balbala laphee Yihuudaa banee ol seenee booda amalli Yihuudaa maal ta'uu jalqabe? Tokko durayyuu qaba itti dabalata. Jaalala maallaqaati. Amala Yihuudaa tokkoffaan jaalala maallaqaati. Xiixaa kee qaba Waaqni gaaf tokko. Hin jedhu kaa kenni hin jedhu fudhu hin jedhu. Kiristaanummaan akkas. Namoonni baay'een maaliif gara Waaqayyootti namantan? Maaliif hin tajaajiltan jennaan? Hin dandeenyu. Wangeelli ni ulfaataadha. Hiikuun ni ulfaata. Hojjechuun ni ulfaata. Tajaajiluun ni ulfaata. Tajaajiluun ni ulfaata. Ari'atama. Yihuudaan Yesuusin dabarsee kennuudhaaf tokkoffaa ija Yihuudaa maaliin bane seetan? Addaamii fi Hawaan biqiltuu irratti. Yihuudaa immoo maallaqa irratti. Gaaga'umsa maallaqaa warri qaban akka horii lafa gabaa si gurguruu barbaadu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 6 irratti korjoo keessaa bubbutaa'e. Eenyu wad bira odoo jiru? Yesuus wajjin odoo jiru. Alaafinnata kana immoo Yesuusitti kenne. Baaduu jedhe malee fudhu hin jenneen. Baaduu jedheen. Maal amma guyyaa firditti dhiisaa guyyaan ija godhatee fireessaa mul'atu jira. Hojiin namaa fireedhaan mul'ata. Namni jedhee miti fireessaa maal? Bu'aasaa maal? Maaltu irraa argame? Iji isaa maal fakkaata? Kan jedhu laaluudha malee keessa namaa beekuu hin dandeessu. Keessa namaa hojii namaa duwwaadhaan beekta. Holmaa namaatiin beekta. Haasaa namaatiin beekta. Raawwii namaatiin beekta. Fireen keessa namaa kan mul'atu haasa'aan waan keessi namaa guutu afaan dubbataadha. Sagalee Waaqayyoo. Yihuudaan egaa tokkoffaa jaalala maallaqaati. Jaalala maallaqaa. Maallaqi rakkoo ammeessa. Maallaqi jireenya namaa hin diiga. Maallaqi sammuu namaaf yaada namaa hin balleessa. Maallaqi rakkoo guddaa qaba. Kanaaf akkas naa godhi. Yoo akkas naa godhu horii sii kenna. Kana raawwadhu. Yoo kana na raawwatte birrima kana argatta. Ani immoo na raawwadha ati immoo naa kenni jechuudhaan gochoonni raawwatamu jira. Kun amala Yihuudaa keessaa isa tokkodha. Lammaffaan erga seexanni gara Yihuudaatti galee qabxiiwwan 4 gurguddaatu Yihuudaa keessatti mul'achuu jalqabe. Inni tokkoffaan jaalala maallaqaa. Lammaffaan faayidaa dhuunfaati. Yihuudaan taayileettii 30tti Yesuusin gurguruudhaaf abboota Fariisotaa bira dhaqe. Maallaqa sana garuu galiin goone korjoo waldaatti hin gashine dhuunfaa isaatiif qofa Yesuus gurguree oolfachuu barbaade. Rakkina dhuunfaa ofii ooluudhaaf wanta hin taane kan hojjetan yeroo baay'ee amaloota baay'ee Yihuudaatu keessa jira. Warri dabarsitanii nama kennitan deebi'aa gara Waaqayyootti. Warri maqaa nama balleessitan deebi'aa gara Waaqayyootti. Warri dhugaa nama awwaaltan deebi'aa gara Waaqayyootti. Sagalee Waaqayyoo kanan jedhu gorsi qajeelchi hubachiisi hittorii karaatti agarsiisi jedha. Nama ammeessuudhaan homaa gochuu hin dandeessu. Inni sadaffaan dhiphina garaa qaba Yihuudaan. Dhiphina garaa jechuun kan isaa qofa kan yaadu. Akkam godheen kana arga. Akkam godheen kana keessaa ba'a. Akkam godheen ergamoota kana keessaa ba'a. Akkam godheen Waaqa kana dabarsee yoon kenna galiitti argata. Malee Yihuudaa waggaa 3 guutuu gaaf tokkicha barsiisa Yesuusin dhageenye. Daldalli Yihuudaa kana. Olkaasaa arga keessa. Yeroo isin mul'attani qarree irratti mul'attu waan taataniif dhagaan sodaatina. Inni darbatamu isinii hin dha'u. Ol darbatama garuu jarumatti deebi'a. Inni darbatama garuu garuma dhufetti deebi'a. Isiniin arguu hin danda'u. Amantiitti bilchina qabaadha. Hafuura cimoo ta'uu danda'uu qabdu. Arfaffaan shira xaxa.
Shiraxatu maalin asii fakkaataa asii immoo dhaqee Fariisota ta'anitti oduu kenna. Nyaata akkamii jaalatannaan? Nyaata akkanaa jaalata. Akkami? Lakkinno yoo nama jaalalaatiidhaan icciitii Yesuus Fariisotaatti hima. Fariisotaa jechuun immoo hojii isaanii tokko garee siyaasaa keessaa warra mootummaan Roomaa ijaare tokko isaan wajjin hariiroo qabu. Lammata deebi'ee immoo warra seera Musee eegan Tooraa kan jedhamu macaafa qulqulluu keessaa warra macaafa seeraa eegan yoo irraa gore maaf irraa gore warra jedhan. Sadaffaa irratti aadaa akka malee kan eegan waa'ee aadaa irratti kan xiyyeeffatan abboonni Fariisotaa tukuratiin isaanii kana duwwaa miti waan sadan kana duwwaan isinitti hima kanatti warra xiyyeeffatu kana bira dhaqe namichi kun nama amantaa waan ta'eef abboota amantaa warra jiran kana wajjin akka seeratti dhiyaatuuf odeeffannoo shiraxatuudhaaf eessa dhaqee abboota Fariisotaa bira dhaqe. Erga dhaqee booda achitti tanaffasuu jammare haasa'uu jammare. Maal jaalata jennaan nama jaalalaati. Akkam gootarree jennaan horiidhaa kennaa malee ani isinitti dabarsee hin kennaa. Horiidhaa kennaa malee ani dabarsee isinitti kennuu nan danda'a. Amala isaan beeka kaayyoo isaan beeka waggaa 3 wajjin ture kanaaf salphaadha. Inni dabarsee si kennu si wajjin oola diin nama si madda jiru kun fagootti hin eeginii ediin. Akkam goona reellaan amma kaan seera cimsuu aadaa eegu gareewwan adda addaa keessatti qindaa'anii jiru. Tooftaa Yihuudaan Yesuus dabarsee kennuudhaaf fayyadame 3 gurguddaa jira. Ilaashii tana qabadha. Namni dabarsee isin kennuudhaaf waan 3 kana gurguddaa fayyadama. Waan 3 kana keessa namoota yeroo baay'ee gara keetti siquudhaan argama yoo jirtu keessatti ilaali. Wayii fi waan ta'eef. Namni nama yeroo silkii si dawalu calisee si dawalaam itti yaadee si dawalaam yookaan waa'ee kee dhagayeetti yoo bilbila tokko kaasuu damma ambiraa jijjiiree si xiyyeeffannoo sitti kenname. Yoo nama safakkaatatti kennee karaa sana waa'ee kee argachuu barbaada. Xufadhu balbala kee. Guddaadha Yesuus iraame. Ani Yesuus irratti labsaa lachuu nuuf ta'a Waaqayyo si haa gargaaru. Anaaf Yesuus irradhaa maaloo dabalaati. Kanaaf egaa Yihuudaan tokkoffaa tooftaa Yesuus dabarsee kennuudhaaf kan si ajaa'ibu tooftaa jaalalaa fayyada. Yoo jaalalaan itti dhufeen argatamoo hin argatu hin milkaa'amoo milkaa'u. Jaalalaa yoo itti dhage salphaattan jara kanatti kenna. Warra icciitii Yesuus hin beekne kan amala Yesuus amala gooftaa Yesuus amala Yesuus Kiristoos kana yoo itti agarsiise bakka sana booda nu beeka gaafa kennuudhaan dhufeetu Maatewos 26:14 hanga 16 dubbistan dhufeetu nagaa gaafa Yihuudaa jedhe akkamitti dabarsitee na kennita namni dabarsee na kennu jira jedhe jennaan ergamoon Yihuud as keessa jira Yihuud jennaan taragaagaa ani muun barbaadu akkan dabarfamee kennamu ani durayyuu abbaa koo irraa ergameen beeka akkan jibbamu akkan ari'atamu beeku isinii faaraan ta'in garuu isin jajjabaadha. Dabarfamanii kennamuudhaan wanti dhalli namaatti fayyu waan jiruuf kuni waan hafu miti garuu karaa Yihuudaa ta'uu isaan na gaddisiise. Karaa nama natti siquu kan karaa warra beekamtii qaban kan karaan kaleessa warra na wajjin nyaatanii kan kaleessa warra narraa baratan kan akkatti diinaa deebii kennuu danda'a warra barsiise kan karaa isaanii karaa Yihuudaa karaa kee ta'uu na gaddisiise malee kuni waan hafu miti jedhe. Turtii waggaa 3 warra kan siigan nama sitti siqu kan siigan jaalalaan itti siqu nagaa gaafate Yihuudaa hin dhungate achi booda akkas jedhee dhufe immoo achitti shiraxatanii jedhu achitti waa dubbate asitti nagaa gaafate maal godhe ilaa inni dhungadhu suntu isaa faana ergame zebeet maallaqa sana sinyaan lafaan hin bitan umaran hin godhan kaazinaatti hin deebi'e of ajjeese. Lammaffaan tooftaan Yihuudaa Maatewos 26:48 hanga 49 yoo dubbiftan mallattoo jaalalaatiin Yesuus dabarsee kenne. Sadaffaa tooftaa yeroo fi bakkaa filate. Yeroon Yesuus Yihuudaan dabarsee kenne bakkaaf yeroon isaa yeroo kamiiti? Yoo namni macaafa dubbise guyyaa moo halkan jedhaakaa bakkaaf iddoo filate Yesuus dabarsee kennuudhaaf. Sa'aatiin isaa halkan bakki isaa immoo bakka namni baay'ee todootaan warra Yesuus duwwaa wajjin jiran caacaataan akkan kaan maaliif kana gootu akkan jedhe halkan yeroo isaa immoo yeroo namni baay'een naannoo isaa hin jirre irratti akka ta'u godhe. Kun xiinxala Yihuudaan tooftaalee fayyadama. Yihuudaan dhumarratti wangeela Maatewos 27:3-5 irratti of ajjeese. Yihuudaan du'ee hafe Yesuusin du'ee du'aa ka'e. Mee ililchaa Waaqayyoo duratti. Maqaan kee du'uu danda'a. Haalonnatti keessattuu harkatti baduu danda'a. Dararaan baay'achuu danda'a. Garuu ati deebitee ka'uu kan dandeessu dhaabachuudhaaf haalota naannoo keetu murteessa. Wantoota ati keessa jirtu murteessa. Kadhannaa keetu murteessa. Kanaaf Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyoo duuka bu'aa. Isa duwwaa amanadhaa. Isa abdadhaa. Laphee keessan jijjiiraa.